السلام عليكم ورحمة الله شما ركفوني جرى جرتو أن جرى قالت ربي نجني هي كان جلالة كبجا بكم جرت نمسيسين حاجة كبجا إجا حر وان بريدة تكو وان اسم فير تكو سنيف كبر إرفين جرا كمان ما نوري وان كان فير مو بربادن أكيد فير دمتن سنين جتة إنسي ماتي كسنيف غربي يا بلو يو بربادن بالانسي تكاران جتشو رسيدة كارشي تكاران Itoophiyaa akkamitti bilbilachuu dandeessu biyya fedhe yoo jiraatan jechuudha. Dawwalachuu haala itti dandeessan isinitti argisiisa. Itoophiyaa qofa osoo hin taane gara biyya bira hiriyaa keessan Dubaay akkasuma Yemen, Ijipti, Masrii irraa yoo qabaatanillee kaardii guuttattanii kaardii xiqqoodhaan dawwalatu jechuudha. Aappii tokko jechuudha. Aappii ajaa'ibaati. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo kana aga dhumaatti yoo ilaaltan isiniif gala. Daqiiqaa meeqa akka ta'ee fi biyya eessaarra akka dawwalu guutumaan guututti haala itti fayyadamasa isinitti argisiisa agadhuma viidiyoo kanaatti na waliin tura. Egaa hordoftoota kiyyaa warri yuutuubii kiyyaa sabiskiraayib naaf godhe bakka sabiskiraayib jettu kana irratti tuqaadha. Mallattoo bilbilaa kana gadi tuqaati. Ol bakka jettu kanarra kaa'aadha. Viidiyoo kanaan dura dabarsee irraa barachuuf bakka viidiyoo jedhu kana tuqaa. Aappii kana eega buufattaniin booda bikka biyya barbaadda yoo jiraatan gara Itoophiyaa dawwaluu ni dandeessu jechuudha. Biyya fedhatu jechuudha. Aappii kanaan akka duraa Saudii qofa miti jechuudha. Saudii irratti hin xiyyeeffatu. Barumsi kun biyya barbaadda yoo jiraatan gara Itoophiyaa dawwalachuu dandeessu jechuudha. Egaa Itoophiyaa dawwaluudhaaf kaardiin kun jechuudha kaardii qaba. Aappiin kun kaardii bittee itti guuttatta jechuudha. Rasiida yookaan kaardii guuttanii itti naqattu. Kaardii isaa meeqaan bittu? Birrii 10 jechuudha. Akka Saudii Arabiyaatti riyaala 10 jira. Saudii Arabiyaa keessa kaardiin birrii 10 rasiidni birrii 10 hin jiru jechuudha. Akka ammaatti 25 20 waan akkanaati. Garuu aappiin kun birrii 10 bitattan jechuudha. Riyaala 10 Saudiitiin bitattanii biyya biraa yoo jiraattanii kaardii biraa yoo birrii 10 ka bitattan taate kan ammoo birrii 5 bitattu jechuudha. Birrii 10 cabee gurgurama waan ta'eef suuqii hundarraa kana warri Saudii riyaala 10 bitattu kaardii kana jechuudha. Eega bitattaniin booda itti naqattu jechuudha. Haala itti fayyadamasa asirra jira jechuudha. Jalqaba irratti Itoophiyaa dawwaluudhaaf daqiiqaa 75 qaba jechuudha. Daqiiqaa 75 Itoophiyaa birrii 10 bitattu biyya barbaadda yoo jiraatan jechuudha. Akka Saudiitti riyaala 10 bitattu isiniif galamite. Paakistaan yoo dawwaluu barbaadanii daqiiqaa 200 fi 50 haasoftu. Afgaanistaan 110 jechuudha. Itoophiyaa daqiiqaa 75. Suudaan yoo dawwaluu barbaadan biyya barbaadanirra daqiiqaa 75 haasoftu. Naajeeriyaa yoo bilbiluu barbaadanii daqiiqaa 50 haasoftu jechuudha. Baangilaadesh 100 haasoftu. Yamanii daqiiqaa 60 haasoftu. Neepaalii 60 akkasumas Sri Lankaa 60. Ijipti Masrii dawwaluu yoo barbaadan hiriyoota keessaniif daqiiqaa 100 haasoftu jechuudha. Filippeenii daqiiqaa 1000 haasoftu jechuudha. Yookaan hiriyaachi qabaatan taate haala kanaan akka Dubaay illee ni jira jechuudha. Egaa isiniif galee abdii qaba. Haala itti fayyadama isaa aappii kana orijinaala isaa argachuuf immoo description jala ni jira jechuudha. Maqaa isaallee akkuma asirratti isinitti mul'isa. Orijinaala argachuudha descriptioniin barreeffamaan gubbaatti barreesse kan gadi tuttu jechuudha. Barreeffama viidiyoo kana jala jiru barreeffama viidiyoo kana yoo gadi tuttanii gama aappii Play Store isin geessa waan ta'eef aappicha irra gadi tuttanii buufattu jechuudha. Egaa haala itti naqannaa kaardichaatiif haala itti fayyadama isaa akkamiin itti fayyadamuu dandeessu ka jedhu isinitti mul'isa. Agaduma viidiyoo kana tartiibaa viidiyoo kana hiriyoota keessaniif sheeri gochuudhaan laayikii tuquu hin dagatina. Egaa aappiin kanaadha jechuudha. Telenoorii jedha kana yoo buufattanii haala kana aappii kana eega buufattaniin booda an oppiin godheen seena jechuudha. Oppiin godheen seena isin instaal godhattu okkee irra tuqa jechuudha. Alloo ayyama alloo jedhee kennaafi ammallee kanuma gubbaa rukutaa deemuu qabna jechuudha. Ammallee alloo hayyama ni kennina bakka inni hayyama nu gaafatetti haala kanaan na seensisee jira jechuudha. Asirratti username fi password qaba jechuudha. Akkuma isinitti hime password fi username kun kaardii isin bitattan jechuudha. Kaardii isin bitattan jechuudha. Kaardii kana riyaala kudhan bitattu akka Saudi Arabiyaatti jechuudha. Deemtanii kaardii kana suuqii gaafattanii bitattanii. Egaa kaardii kana eega bittanii irraa baastanii lakkoofsa username bakka gubbaa kanatti dheeraa gashitu jechuudha. Lakkoofsa jalqabaa gashitu. Jalqaba jechuun keessaa dheeraa dijitii meeqa qaba?
dijjitii tokko lama sadii afur shan gar tokkoon shan qaba tokko lama sadii afurii shanii ja'a torba qaba jechuudha bakka lama jira waan ta'eef isa dheeraa username bakka jedhutti gashitu jechuudha ka jalqabarra annan gashaa soddomii shan kudha sadii okay kajar qaba xumurree jira password bakka isa gadiirra illee tuqe ja'a shani sadii haala kanaan xumureen jira jechuudha ani galcheen jira waan ta'eef save bakka jedhu yookaan okay kaan jedhu isiniif fida asirratti username fi password qofa naa fide waan ta'eef ana yookaan isinii bakka sadiitti ka fidu barreeffama kana sadii yookaan fidu taate bakka haalumaan gashi password fi username bakka jedhu kanatti gashitanii waan bakka biraa ni dhiiftu jechuudha save itti godhattu jechuudha gubbaa kana ni jira okay achi naaf darbe jira jechuudha kun an keessa asaamee waan dhumeef kuni 00 baalaansii 00 jiraara jechuudha wanni tokko keessan jiru asaamee dhumee jira keessa waan ta'eef waan man dhumee itti naqadhe haala itti fayyadama isaa bilbilachuun yoo barbaadan koodii irraa hirristan jechuudha koodii gara barbaada yoo dawwaltan iyyuu duwwaa hin dhiistan jechuudha Itoophiyaa fakkeenyaaf duwwaa 25 jira waan ta'eef 25 dhiibne duwwaa dhiibne 25 19 koodii bas akkasitti itti nanna jechuudha xiyya kanaan balleessina barreeffama yoo balleessu tokko lama sadii afurii shan ja'a guutee jira jechuudha lakkoofsi kun kasilaa torba ta'u 00 dhiibnee waan jirruuf ja'a ta'e jechuudha okay itti goona maqaa bilisa jalachuu yoo barbaadanis haala kanaan ni deebisa jechuudha kaardiin keessan jiru irraa fixeen jira waan ta'eef asirra yoo tuttanii lakkoofsa isin tajaajilattan isin baasuu danda'a asitti immoo waan bilbiltan keessa qabdan isinii baasuu danda'a asitti seetingii sa'atee gaalatti fayyadama isaa isiniif galatee abdii qaba haala kanaan Ijiptii yoo bilbiluu barbaadanis duwwaa ni dhiistan jechuudha duwwaa biyya barbaada yoo ka bilbiltan taate duwwaa dhiiftan isiniif galamti haala kanaan itti fayyadama appiin kun bareedaa isin jira yoo isin hin galle koomentii jalatti gaafadha waan isin dhibe jechuudha akkitti bilbila isaa immoo warri aappii bilaashaa fayyadamtan jechuudha aappii qulfiitiin hin dalagu yookaan wifi fi yookaan data dha jechuudha data yookaan wifi dhaan isiniif bilbila qulfii bilaasha shabakaa bilaasha nuti maxxansinu kana yoo ka fayyadamtan taate hin ta'u wifi qabaachuu qabdu yookaan data qabaachuu qabdu data hin nyaatu data nyaata osoo hin taane keessuma jiraachuu qaba jechuudha data dha qarshii tokko nyaatu MB tokko yoo qabaattan iyyuu aga barbaadan isin bilbiluu danda'a waan ta'eef wifi fi MB data yoo qabaattan fayyadamtu aappii bilaashaan isiniif hin dalagu